Yooyyaa akkam jirtu? Fayyoo keessan ni babaaroo. Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif baay'atu. Hadhaa oduu baasaa bilbaasaa takka qabadhee isinii dhufeera. Oduun dinqisiisaa fi gaariin sun maalidha? Ani Roosif Akaadaamii irratti nama kompiitar piroogiraamingii barsiisaa turedha. Roosif Akaadaamii warri beektan karaa yuutuubiitiin jechuudha. Isiniif wanta gaggaarii tokko isinii dabarsaa tureera achirratti jechuudha. Amma immoo oduun dinqiif baasaa suni maalidhaa? Oonlaayinii jalqabne jechuudha. Ji'a ja'a fi adoo yuutuubii irratti gadi dhiisin tureera. Wanni tureefi haal duree tokko tokko sirreessuu fi achirratti oonlaayinii yeroo piroovaayid goonu yookaan koorsota innaa oonlaayinii kenninu wantoota barbaachisu baay'ee jira. Kanneen akka weebsaayitii, kanneen meeshaa akka kompiitaraatii fi wantoota tokko tokko qopheeffachaa ture. Maaf jennaan bu'aa yuutuubii irratti arge. Maaf jennaan ijoolleen naannoo tokko tokko naa daawwattee yookaan naa bilbiltee na haasofsiistee karaa garaagaraatiin na jajjabeessaa turte. Yuunivarsiitii Wallaggaa irrallee warri naa bilbilaa jiranii, Yuunivarsiitii Mattuu fa'aarrallee warri naa bilbilaa jiranii karaa bilbilaa yuutuubii irratti godheersaniini nu jabaadhu ammallee adoo koorsii tokko tokko keessa nu mattee naan jedhanii haaluma kana ilaalee anillee oonlaayinii isin barsiisuu fi qophaa'ee jechuudha. Afaan kennaan koorsiin kun baay'inaan hin kennamu. Isinillee hin beektanii. Garuu amma yuutuubiin kennuu osoo hin taane oonlaayinii karaa zuumiitii fi karaa googil miitii qophaa'eera ta'ee kanaafuu hundi keessanuu yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiraachuu dandeettan. Ijoolleen keessattuu afaan Oromoo dubbattanu karaa teelegiraamii, karaa yuutuubii, karaa feesbuukiitii fi karaa waatsaappii warri na quunnamuu barbaaddanuu fi warri oonlaayinii baruu barbaaddanu isinii fi oduu dinqii fi baasaa takka qabadhee isinii dhufeera waan ta'eef ani barsiisaa Alamayyoo Guyyeen jedhama. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kutaa ICT yookaan Taaqawoo jechuudha. Achirraa waggaa 10 karaa sooftiweer deevelopmentii hojjetaa ture. Piroogiraamingii konseptiillee amma teeknikaalii haga sadarkaa hoostingii jechuudha. Haga sadarkaa hoostingiitti muuxannoo waggaa 10 olii qaba. Kanaafuu ijoolleen tokko waan jajjabeessaa turanii fi ammallee isaan barsiisuuf keessi waan ka'eef oonlaayinii koorsii kennuu jalqabne jechuudha. Kanaaf torbeen dhufu wiixata sa'aatii 10 irratti oonlaayinii introdakshinii jechuudha. Introdakshinii karaa wal baruu hin goona. Sa'aatii 10 irratti googil miitii yookaan zuumiidhaan jechuudha. Anattuu isin beeksisa waan ta'eef isin kan godhuu qabdanu yuutuubumaan yookaan waatsaappii, teelegiraamii fi feesbuukiin isin beeksisa liinkii isaa jechuudha. Karaa san galtanii yaada garaagaraa naa kennuu dandeettanii akka waliin jalqabnuuf hin jalqabnee achirratti waliin dudubbanna waan ta'eef hundi keessanuu wiixata jechuudha. Sa'aatii 10 irratti karaa zuumii nu hordofaa. Baay'een keessan irraan fayyadamtan jedhee yaada. Maaf jennaan waggaa 10 guutuu leenjii garaagaraa fudhanneerraa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti sooftiweerii irratti serverii konfigireeshinii kaa'annee hanga weeb appilikeeshinii deevelopmentii woordipireesiin, diruupaaliin, jumilaan hojjedheera. Appilikeeshinii garaagaraa hojjedheera. Kanaaf muuxannoo gaggaarii qabna. Yeroo ammaa asirratti kenninu kana adda goonaa jechuudha. Maafi kaayyoon kee guddittiin ijoollee keenyaa konseptii yookaan yaadrimee piroogiraamingii qabsiisee bahuu barbaade. Sana of course namni baay'een yuutuubii irratti koorsii piroovaayidii jiran kennaa jiranillee argeera. Haa ta'u malee kun achirraa adda. Oonlaayinii galmooftanii karaa teelegiraamii na dubbittanii karaa teelegiraamii kiyyaa Alee Guyyee jedha. Alee Guyyee jedha. Barreeffamaan isin beeksisa asii gaditti. Kanaafuu tokko achirratti kan barannu introdakshinii barannaa jechuudha. Guyyaa jalqabaati. Na ilaaluu waan barbaaddanuuf sirriitti achitti isiniif nama koorsii kana deliver gochuu qabumoo miti fayyadamtan. Isinillee akka filattanuuf jalqaba introdakshinii irratti wal ilaallaa jechuudha. Advaansii adoo hin ga'iin. Advaansii bira adoo hin ga'iin sadarkaa olaanaa keessa maanti jira?
waliin ilaalla. Sadarkaa gad aanaa keessatti yookaan introdaction paartii seensa isaa irratti maanta akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Koorsii akka fireeshmaaniitti illee ta'e haga waggaa shanaffaatti warri fudhatan karaa informaatiksiitii warri baratanu sooftiweer injiniiringii ta'uu dandeettanii kompiitara saayinsii ta'uu information technology, information saayinsii, computer science and engineering, information system gara dipaartmentii jaatti jira. Yuunivarsiitii feetana keessa jiraadha. Garuu oonlaayinii karaa Google Meet jechuudha. Karaa Google Meet isin barsiisa yookaan karaa Zoom jechuudha. Akkaataa isin filattanii akkaataa moobaayiluma keessaniin barattanii warri kompiitara qabdan karaa kompiitaraatiin barachuu dandeettanii yookaan laabii keessan keessa teessanii garuu sa'aatii ani oonlaayinii jiraadhu santi argamuu qabdanii hundi keessanuu dhimma tokko walii waan dubbatuu barbaaduu fi wiixata sa'aatii 10 irratti konfireensii qabna jechuudha. Ijoollee yuunivarsiitii Bulee Horaa tokko kan fiizikaalii dhufanii nagaafatan jiranii. Anillee dhimma meetuma. Maafi ijoollee kanaaf waan tokko dabarsuu qaba. Namni beekumsa qabu yoo walii sheerin goone yoo walii fi waliin qarqaarre bu'aan qabu jechuudha. Ani muuxannoo sooftiweerii illee baay'ee qaba. Eessarraan jalqabnee haga eessaatti fidnaa amma asitti isin himu. Maafi gaafa wiixataa irratti dubbannaa jechuudha. Maafi wanta garagaraatti waan ta'eef karaa san karaa keessaa dubbisaa warri sadarkaa eebbaarra jirtanu piroojeektii garagaraa qabattanii warri jirtan jira. Piroojeektiin keessan jaavaan ta'uu danda'a, PHP'n ta'uu danda'a, Python'n ta'uu danda'a, kama ta'een haa ta'u, Laravel'n ta'uu danda'a, Symfony Framework'n ta'uu danda'a, CodeIgniter'n ta'uu danda'a, Flutter'n ta'uu danda'a, Android'n ta'uu danda'a, mobile application jechuudha. Hunduma irratti muuxannoo waan qabuuf introdaction jalqabna as keessatti waan irraanfatuu hin qabne introdaction jalqabna kan kilaasii irraa adda kan godhu kan dookumentii mataa kiyya qopheessan. Ji'a YouTube irratti amma gadi dhiisatti hin jiru. Haal duree tokko qopheessuu waan barbaadee fi wanta sirrii nama dabarsuu waan barbaadee fi eega sa'aatii fudhadhee isiniif beekumsa kana walii qooduu waan yaade yookaan karoorsee wanta gaarii tokko isinii qabachiisee bahuu waan barbaadeef dookumentii garagaraa qopheessaa ture. Dookumentii isaan xumuree haal duree hunda isaa xumuree amma koorsii oonlaayinii provide gochuuf qophaa'eera. Hundi keessanuu bakka jirtanuu ijoolleen keenya keessattuu afaan keenyaan achirratti waan barannuu fi afaan Amaariffaatiin warra biraatii fi dhiyeessa. Garuu ijoolleen keenya afaan Oromiffaa wiixata sa'aatii 10 irratti karaa Zoomii jechuudha. Karaa Zoomii kiriit godhaa. Linkii isaa isin gadhiisa. Karaa Teelegiraamii, karaa Waatsaappii, karaa Feesbuukii isin beeksisa. Yuutuubuma keerralee isin beeksisa. Yuutuubii Roosif Akaadaamii jedhu irraan fagaatinaa ilaalaa guyyaa guyyaan wiixata garuu sa'aatii 10 irratti adoo nan dhagin yookaan adoo dhuftanii linkii san kiliik gootanii hin seenin ni hafina. Guyyaan sun ni hafamu. Oonlaayinii koorsii waliin provide goona. Qarshii isaas xiqqaadha. Jalqaba irratti waan ta'eef jalqaba irratti biruma xiqqoon jalqaba. Garuu advaansitti gaafa deemnu birriin dabalaa deemaa jechuudha. Advaansi gaafa hin jedhuu fi gaafa introdakshin jedhu xiqqoo irras ni ba'a. C++ hin jira, CSS hin jira, HTML hin jira, PHP advaansii keessa gala. Isa kana istaatikii fi daayinaamik weebsaayitii hojjannee dhumarraa gara real production gaafa isin jedhu maarkeetii irra kan jiru jechuudha. Symfony ta'uu danda'a, Laravel ta'uu danda'a, Flutter ta'uu danda'a, Kotlin ta'uu danda'a. Kan barbaadane dhumarratti advaansii hojjanna. Isa advaansii hojjanne san yookaan istaatikaalii haa ta'u. Istaatikaalii gaafa hin jedhu HTML fi CSS fayyadamne isa hojjettan sanuu server configuration jira. Namni tokko appilikeeshinii tokko yookaan weebsaayitii tokko deevelop godhee callisee lokaal deeskitooppii isaa irra yookaan maashinii isaa irra kaa'ee dhiisuu hin qabu. Daataa sentirii jira, isa san serverii jira. Server configuration akkamiin godhani? Server configuration yeroo hojjennu virtual host kan jedhamu jira. Virtual host kana seetingii isaa sirra'uu qaba. Daatabeezii isaa sirriitti hojjetuu qaba. Daatabeezii fi virtual host configuration hojjenna. Eega isa hojjenneen booda lokaal laanii irratti akkamiin laanirra jechuudha.
local area network irra akkamiin gadi lakkifna, akkamiin IP gara DNS jijjiirra, DNS akkamiin gara IP jijjiirra. Egaa isa kana fixneen duuba yookaan private IP kenneef egaa maashinii kana irratti setting environment isaa fixneen duuba gara teelee akkamiin deema. Teelee irra deemu malee public hin ta'u jechuudha. Websaayitii hojjetan tokko teelee irraati doomeen isaa binna jechuudha. DNS isaa bittanii birrii isaa xiqqaadha. Birrii 1,000 waan ta'eef waggaatti 1,000 akkaataa isin meeggaabaayitiitti bittan waan ta'eef achi gadi jira 600 jira, 1,300 jira. Akkaataa isin daataa keessan provide godhattan waan ta'eef teeleen kanaan provide isinii godha. Haga sadarkaa isaaniitti hin baranna. Advance warra jennu PHP dha, JavaScript, Bootstrap fi Symfony framework. Symfony framework Laravel CodeIgniter keessaa tokko filanne advance irratti hojjannaa jechuudha. Framework PHP framework dubbataa jira jechuudha. Isa kanarratti erga hojjanneen booda haati gaafa gabayaa irratti gabbaatu nama barbaadamaa ta'edha. Yookiin qacaran ta'e yookiin qacaramuu dhabuu dandeetta. Kophaa keetti dhaabbata mataa keetiin socho'uu dandeetta. Eeyyama mataa keetti baafattee socho'uu dandeetta. Garuu beekumsi jalqaba qabatamuu qaba. Qabaatuu qabna jechuudha. Hundi keessanuu yaafina guyyaa sanitti wanta gaggaariin nu bira jira. YouTubeef jechaaf yookaan qarshiif jechaaf miti. Wanta gaarii jira. Hin hubattan ijoolleen na argitanitti illee hin jiranii. Warra barsiiseeru as Bulehoraa keessa hin jirtanii. Isarraa ragaa argatuu dhabaatu you don't care. Ittillee dhiphatina garuu gaafa introduction jalqabnu sirrii ilaaltanii jechuudha. Teeknikaalii hojjenna malee teewurii irra sa'aatiin dabarsinu wanni inni sa'aatii isiniif share godhee fi wanni guddaan beekumsa isin deliver gochuu waan ta'eef yaafina shaaloom isin jaalladha. YouTube kanarratti share walii godhaa, wal dhaqqabsiisaa. Hundi keessan yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiraatu dandeettan. Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Mattuu, Yuunivarsiitii Bulehoraa, Booranaa Yuunivarsiitii, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Adaamaa, Yuunivarsiitii Finfinnee jiraatu dandeettanii. Yuunivarsiitii feetan haa jiraadha. Jimmii jiraatu dandeettanii, Harmaayyaa, Dirree Dawaa kan feetan keessa jiraadha. Yuunivarsiitota hunda keessa jiraatu. Ijoolleen keenya garuu wal dhaqqabsiisaa, waliif share godhaa. Erga isa kana adjust goonee fixneen duuba karaa teelegiraamii Alee Guyyee kan jedhu piraayiveetilii waliin dubbannaa jechuudha. Dhimma qarshii waliin dubbannaa qarshii isaa guddaa miti. Qarshii ilaalina. Beekumsa qabatanii baatan ilaalaa qarshii isaa baay'ee illee miti barataa waan ta'eef gadi buuseesuma jalqabe ammallee jalqabbii isin walii waan jalqabeef ijoolleen galmoottan ijoolleen jalqabdan akka Bulehoraatti jirtan. Akka Bulehoraatti fiizikaalii illee barachuu warra barbaadda yoo jiraatan na dubbisa. Karaa onlaayinii kana baradhaa jettanii karaa sanatti na dubbisa. Ijoolleen Bulehoraa jechuudha. Yuunivarsiitii Bulehoraa keessa hojjetan qaamaallee na dubbisa. Ammoo bilbila kiyya asiin gaditti humna isinii barreessa. Karaa sana na dubbittanii qarshii isaa baay'ee miti xiqqaadha. Hundi keessanuu guyyaa wiixataa sa'aatii kanarratti karaa zuumii oolinaa onlaayinii miitingii waan qabaannuufi garuu asirratti waan isin beeksisuu qabu tokkoof tokko jiraate yuunivarsiitota hunda keessa nama bakka bu'u. Focal persanii tokko barbaada waan ta'eef namni sun guyyaa wiixataa filannaa jechuudha. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Bulehoraa, Yuunivarsiitii ta'e irraa haa ta'uti nama tokko bakka buufatanii karaa nama sanii yeroo hunda wal dhaqqabna waan ta'eef namni sun karaa Alee Guyyee kan jedhu Alee Guyyee asii gaditti barreesseera. Alee Guyyee kan jedhu teelegiraamii kiyyaan na dubbisaa. Yookaan bilbila kiyya armaan gadii kanaan na dubbisaa. Wal dubbisanii na dubbittanii irratti walii gallee focal persanii yuunivarsiitii irraatii walitti qabnee onlaayinii jalqabna. Ijoolleen keenya wal bira haa dhaabannu. Isin jira, isin naa jiraadhaa. Shaaloo, eeyyamaa jiraadhaa.